Nuyi hundumti keenyaan geeddaramna malee hin duunu. Dhoksaananii isinitti himuuf jedhesisa kana. Mala kanniin dhumaa yommuu afuufamuu battala libsuu ijaattiin geeddaramna. Mala kanniin afuufamaa warri du'an immoo bifa hin banneen du'aa hin kaafamu. Qorontos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 51 hanga 52. Sirni geggeessaa obboleettii keenyaa faarfattuu jaallatamtuu Yemisraach Simiyoon har'a sa'aatii 4 kaasee waldaa Yuugoo magaalaa Finfinnee Booleetti argamutti akka raawwatamu achi boodas reenfi ishee gara bakka dhaloota isheetti akka geeffamu ibsame. Gara gooftaa deemuu faarfattuu Yemisraach ilaalchisee odeeffannoowwan haaraa bahaa jiran hedduun nu qaqqabaniiru. Dhuga baatii fi faarfannaawwan isheen hojjetaa ittiin nu eebbisaa turtes arganne jirra isin biraan geenya. Garuu du'i foonii yookaan hirribni amantootaa maali? Namni maaliif du'a foonii du'a? Kiristaanni foon kana gatuun foon hin xuroofne haaraa uffachuun maaliif barbaachise? Ibsa macaafa qulqulluu wajjin wal qabsiifnee qabxii sirrii isin biraan geenyaan waliin tura. በሚደንቅ ብርሃን ሊገለጽ በማይችል ከፍ ባለው ዙፋን ብቻህን ደምቀህ ትኖራለህ Nagaaf jaalalli Waaqayyoo ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaa'adhaa. Like, share, commentis godhaa. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii akka isin qaqqaban baniif isin gargaara. Kallattiidhaan gara oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. Viidiyoon kun namoota baay'ee biraa akka qaqqabu like gochuudhaan jalqaba. Du'i warra biyya lafaa yookaan hirribni amantootaa firii cubbuun yookaan ajajamuu diduun fidedha. Ulaa dhalli namaa keessa darbuu qabu Addaam nama jalqabaatiin nuuf bocame yookaan saaqamedha. Addaamii fi waan jalqaba irratti ija muka dhorkaman sana yeroo nyaatanitti Waaqayyoo isaan adabe. Booda sanyiin namaas biyyeerraa akkuma dhufe biyyeetti deebi'e. Kun adaba jalqabaa yoo ta'u du'i hafuuraa fi du'i bara baraas isatti aanee toora galee sanyii dhala namaatti dhufe. Kana jechuun namni sababaa abboomamuu dideef du'a fooniis du'a hafuuraas du'a bara baraas du'e jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 3 irraa argattu. Namni jalqaba biyyeerraa uumame Addaam deebi'ee nama jalqaba biyyeetti deebi'es ta'e. Marsaan kun seera uumamaarraa jalqabee waggoota 5,500 oliif biyya lafaarratti raawwatamaa tureera. Kana gidduutti garuu Waaqayyoo dhala namaa kanaa adaba jannata Edenii baasu malee iyyuu si'a hedduu adabeera. Hamma seera uumamaa boqonnaa 10tti namni afaan tokko dubbataa ture. Garuu yeroo riqaa Baabiloon ijaaranitti Waaqayyo qooqa dhala namaa hamma ibsuu ijaa gidduutti adda adda taasisee wal keessas bittinneesse. Kun adaba lammataati. Ergasii bara Nohis dhalli namaa beekumsaan fagaatee Waaqayyoon wallaaluun raaree cubbuu yeroo daakanitti Waaqayyo bishaan badiisaatiin duguugee isaan balleesse. Kanaan 3 jedha. Arfaffaa irratti yeroo Loox namni qajeelaan magaalaa ijatti bareedduu Sodoomiif Gomoraa keessa buufatetti Waaqayyo gocha warra Sodoom waan jibbeef isa dhumaatiif dhagaa boba'uu isaan irratti roobse. Mana Loox keessaayyuu haati manaa Looxiyyuu xoofoo sanarraa dhamdhamte. Haa ta'utii Waaqayyo ergasiis karaa Musee gaaddidduu Yesuus fakkeenyaan dhala namaa gaggeessaa karaa fayyinaas itti agarsiisaa tureera. Waggoota dukkanaa'oo kakuu moofaa keessatti Waaqayyo karaa raajota kakuu moofaa bar tokko isa dhala namaa fayyisee iddootti deebisuu akka erguu dubbataa ture. Barri fayyinaa dhala namaa yeroo ga'etti garuu Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa dhiisee foon uffachuu
uffachuudhaan ofiisaa hoolaa araaraas jaarsa araaraas ta'ee dhalate. Cubbuu keenyas fannoo irratti baatee akkuma duraan raajotaan dubbatameefittis du'ee du'a mo'ee ka'ee akka haaraatti dhala namaaf carraa lammataa kennuun gara jireenyaattis nu deebise. Kanaanis dhalli namaa du'a foonii du'ee du'a bara baraa jalaa garuu akka ooluuf ulaan du'a foonii karaa Addaam jalqabaa akkuma dhufe ulaan jireenya bara baraa ammoo karaa Addaam lammaffaatti isa fakkeeffamee karaa Yesus Kiristoos dhufe. Yesus garuu du'a foonii akkuma keenya du'e du'a hafuuraa isa Waaqayyo wajjin adda adda nu kute sana jalaas nu baase. Du'a bara baraa abidda gaannam sanas nu oolche. Waaqayyo abbaa wajjinis walitti nu araarse. Du'a foonii kanaa Phaawulos hirriiba kiristaanotaa jedhee hiika. Nama ta'ee kan dhalate kamuu darabee isaa eeggata malee utuu hin du'in miliqee kan darbu yookaan fooniin mootummaa Waaqayyootti kan galu tasa hin jiru. Guyyaa shaniin duraa faarfattuu የምስራች yoo fedha kee ta'e in ta'a yoo fedha kee hin taane ammoo in hafa ati waan gootu hundumaa gaarummaadhaaf gootaa kanatu na ajaa'ibaa jechuudhaan fuula feesbuukii ishee irratti waa'ee ogummaa Waaqayyoo maxxansite. ትሞቻለሽ እንትን አትበይ በቃ ማለት ተስፋ አታድርጊ ሰዎች የሚሉሽን አትስሚ ፎር ስቴጅ ካንሰር ደርሶ የዳነ ሰው የለም አሳያቸዋለሁ ቴክስቱን ምናምን እልፍ ልሳን ቢኖር ሺህ ቢሆን ቃላቴ ስዘረዝር ብውል ቢበዛም ስለቴ የትኛው ውብ ቃላት የትኛው መዝሙሬ አንተን ሊገልጽልህ አልቻለም መድኔ መኖር አልችልም ያላንተ ያላንተ ፈራለው ሁሉ ጭልምልም ያለ ነው። Obboloota koo namni foonii fi dhiigaan mootummaa Waaqayyootti galuu yookiis wanti baduu wanta hin banne keessaa hirmaachuu akka hin dandeenye isinittan hima. Nuyi hundumti keenya hin geeddaramna malee hin duunu. Dhoksaananii isinitti himuuf jedhes isa kana. Malakanni inni dhumaa yommuu afuufamuu battala libsuu ijaatti hin geeddaramna. Malakanni hin afuufamaa warri du'an immoo bifa hin banneen du'aa hin kaafamu. Wanti hin banne iddoo wanta badu kanaa, wanti hin duune iddoo wanta du'u kanaa buutu ta'a. Wanti hin banne iddoo wanta badu kanaa yommuu bu'u, wanti hin duunes iddoo wanta du'u kanaa yommuu bu'u inni duuni baddu ba'ee moo'ichi argameera. Qorontos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 50 hanga 54. Har'a obboleettiin keenya faarfattuu የምስራች hirriiba isa kana raftee qaama xuraa'uu danda'u isa uffatte kana gatteetu isa bara baraan hin xuroofne qaama qulqulluu sana uffachuuf ulaa ce'umsaa sana keessa baate jechuudha. Amma isheen nu biran jirtu ulaa ce'umsaas yookaan hirriibichas adda kuttee keessa baatee qaama hin jijjiiramne foon haaraa sana uffattee gaafa Yesus deebi'u nu dursitee simachuudhaaf qophooftee jirti. Faarfattuu የምስራች fiigicha ishee xumurtee ulaa fiigichaas abbaa darabee itti aanutti kennitee iddoo boqonnaa ishee jirti. Maarree yeroo isheen fooniin nu bira turtetti tajaajila ishee irraa soorataa kan turan tajaajiltoota beekamoo irraa kaasee hanga waldoota ministirii gurguddoo televezyiiniin tajaajilaniitti boqochuu isheetiin naasuu itti dhaga'amee ibsataa jiru. Har'a ammoo sirni geggeessaa ishee magaalaa Finfinnee waldaa kiristaanaa Yuugoo Booleetti argamutti raawwatame. Reenfi ishee gara bakka dhaloota isheetti ergameera. Inni foon isaatiin karaa haaraa karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessaa nuuf banee jedha. Roota boqonnaa 10 lakkoofsa 20 irraa. Gabaabaatti namni Yesuusitti amanee dhaloota kakuu haaraati. Du'a foonii keessa hulluuqee du'i bara baraa utuu isa hin argatin jireenya bara baraa argata. Yoom akka butamnu yookaan fudhatamnu hin beeknuti ibsa amantii keenya akka durboota shananiitti qabsiifannee gooftaadhaan haa eeggannu. Yoo carra qabeeyyota taane mootummaa bineensichaa fi baroota dhiphisoo torbanii asitti fudhatamna. Yoo baay'ee carra qabeeyyii taane ammoo fooniin utuu jirru masiihin keenya Yesus gooftaa gooftotaa ta'ee yeroo nu fudhachuuf deebi'ee dhufu ija keenyaan argina. Amma garuu sanatti utuu hin ce'in dura biyya lafaa irratti qaamni foonii kun tortoree foon haaraa isa cubbuu hin qabne isa qulqulluu sanaa uffachuun dirqama ta'a jechuudha. Kun ammoo warra biyya lafaatiif du'aa nuuf ammoo hirriiba.
Egaa amma faarfattuu የምስራች nu biran jirtu gara masii ishee deemtee jirti. Amma faarfannaa fi tajaajila isheen yeroo biyya lafaarra turtee ittiin nu eebbisaa turtee isin biraan geenya. Faarfannichatti jajjabaadhaa, maatiif jaallattoota isheetiif jajjabina guddaa hawwaa. Sirna awwaalcha ishee ilaalchisees odeeffannoowwan ba'an hatattamaan akka ba'aniin isin biraan geenya. አያድርገውና አሁን ነገ ወደ ጌታ ልትሄጂ ነው ብትባይ እና ዛሬ መጨረሻውን አገልግሎት ቢኖርሽ የትኛውን መዝሙር በምን አይነት ኤነርጂ ተዘምሪዋለሽ? ያህና ተክሌ ምን የሚለው ሀብተ ሰማይ እንስማ። ሲያልፍ ይተኛው ሰማይ ደግሞ እንደገና አዲስ ሰማይ ሲያበቃ ይሄኛው ምድር ዘላለም አለ የክብር ምድር። ባበጀው ምድር ላይ የሚያኖረው ህዝቡን እኔንስ waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleetiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf ሚዲያ haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan Miidiyaa subscribe like share godha. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.